kana dubbii waaqayyo gabaabaatti macaafa Abbaaqoom raajicha waaqayyo keessa kaa'e wajjin hirmaanna. Abbaaqoom raajichi boqonnaa 3 qaba macaafni kuni. Garuu waan baay'ee nama barsiisa. Kakuu haaraatti hidhata qaba. Waa'ee seenaa macaafa kana keessa baay'een deema. Abbaaqoom macaafa raajotaa warra xixiqqaa jedhaman keessa jira. Raajota gurguddaa, raajota xixiqqaa warreen ni jira. Raajota xixiqqaa ta'uu ta'ini kutaa macaafa isaaniiti. Kutaa macaafa raajota keessa Abbaaqoom isa tokko boqonnaa 3 qaba jedhee isinitti himera. Waa'ee maalii dubbata? Jedhu wajjin ni ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Abbaaqoom iddoo baay'eetti kadhata. Firdiin jallatee jira. Waa'ee firdii jallateef waaqayyoon kadhata. Firdiin saba koo waan jallateef waaqayyo faradii, waaqayyo firdii nuu laadhu, waaqayyo maamna jala callu ma'ittee amma sanuu kee jirru kusitti toleeraayi. Dhiphina keessa rakkina keessa jirra. Ati maaliif nu jalaan qabdu? Ati maaliif nu hin deebiftu? Maaf callistaa? Maaf nu ilaaltee zim jetta nu argaa jirta hoo? Maaliif utuu dhageessuu cal jetta? Hin dubbattu hoo? Hin deebiftu hoo? Faraddu hoo? Ijaanuu hin baaftu hoo? Jedha waaqayyoon. Kadhatasaa boqonnaa tokko kaatanii yoo ilaaltani baay'ee argattu. Isin ofii keessan dubbisaa macaafa Abbaaqoom boqonnaa tokko ofii keessan dubbiftu. Ani boqonnaa 2 fi 3 irra kan jiru dafee dubbiseen dubbii waaqayyo walii wajjin hin hirmaanne. Akkana jedha. Abbaaqoom raajicha boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee akkana. Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee nan eegaa. Kophii sana irras nan ijaajjaa. Kunoo dubbii inni anatti dubbate nan dhaga'a. Wanta isa kumadheefis waan inni deebisu nan ilaala. Yommus waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isi gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u in eega. Waa'ee guyyaa booddee dubbata garuu soba miti. Yoo lafarra harkifame iyyuu isa eeggadhu. Inni dhugumaa hin dhufa hin turusii jedhe. Kunoo namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu amantii isaatiin hin jiraata. Irrandee lakkoofsa 4. Kunoo namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu maaliin jiraata? Amantii isaatiin jiraata. Ameen. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan amma dubbise kuni kutaan iddoo nama isiniif dubbise Abbaaqoom raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa 1 hanga lakkoofsa 4tti kutaa jiruun isinii dubbise. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Itti fufees boqonnaa 3 keessaa immoo amma ta'een dubbisa. Namman dubbise boqonnaa 2 1 hanga 4 inni itti aanu boqonnaa 3 keessaan dubbisa. Waa'ee kadhata Abbaaqoom boqonnaa 3 1 hanga 2tti dubbifna. Kadhanni Abbaaqoom raajichi qooqa gaddaatiin kadhate kanatti fufee jira. Ani Abbaaqoom yaa Waaqayyoo gochaan kee beekamaa ati gootee dhaga'eera. Yaa gooftaa gochaa kee kana yommuu dhaga'u sodaachuun anatti dhufa. Mee bara keenya kanattis wanta akkasii deebisii hojjedhu. Yeroo keenya kanattis akka isaan beekaman godhi. Yoo aarte iyyuu araara keetiin nu yaadadhu nan jedhe. Abbaaqoom 3:1-2. Abbaaqoom 3:16 kaasee immoo akkanadha. Kana dhaga'uurraa kan ka'e garaan koo raafama. Sodaachuurraa kan ka'e hidhiin koo hollata. Lafeen koo bututa. Miilli koo gantara. Haa ta'u iyyuu malee rakkina waaqayyo warra nu dhiphisan irratti fiduuf jiru sana arguudhaaf calluma jedhee nan eeggadha. Mukti harbuu yoo daraaruudhaa baate iyyuu, mukti wayinii ija godhachuudhaa yoo baatan iyyuu, maasiin midhaan yoo baasuudhaa baate iyyuu, hoolonni gorantoo keessaa saawwanis dallaa keessaa yoo jiraachuudhaa baatan iyyuu, ani waaqayyottan ililchaa. Waaqayyo isa na fayyisutti nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borufa collee akkan ta'u hin godha. Iddoo ol kaarra sana dhaabachiisa. Ameen. Lakkoofsa 18 akkanu. Ani waaqayyottan ililcha. Ameen. Waaqayyo sana fayyisutti nan gammada. Yes. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borufa collee akkan ta'u hin godha. Iddoo ol kaarra sana dhaabachiisa. Waaqayyoof galanni guddaan iddoon kutaan kun Abbaaqoom boqonnaa 3:1-2. Abbaaqoom boqonnaa 3:16 hanga 19 isa jiru darbeen dubbise. Isin garuu kutaa hundumasaa gabaabaa jaateef Abbaaqoom boqonnaa 1-2-3 dubbifattu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Innani dubbachuu barbaadu fookasii iddoom xiyyeeffadhee dubbachuu barbaadu qofan dubbadhee innan dubbadhu har'aa Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon eeggachuu irratti dubbadhaa. Waaqayyoon eeggachuu obsanii yookaan turanii Waaqayyoon eeggachuu. Obsanii yookaan turanii Waaqayyoon eeggachuu.
Waa'ee waaqayyoon eeggachuuti walumaa galatti. Obsanii yookaan turanii waaqayyoon eeggachuu. Waaqayyoon eeggatama. Waaqayyo hin abdatama. Altamitti eeggatama waaqayyo. Obsanii waaqayyoon eeggachuu. Turanii waaqayyoon eeggachuu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ambaaqoomi kutaan amman dubbise kana keessatti waaqayyoon gaaffii gaafata. Waaqayyoon kadhata. Waa'ee firdii jallatetu jira jedha waaqayyo. Firdii jallate kanaa anositti maanoola atoon dhageessee calluma ittamaa inni jedha waaqayyo. Dhageessee calluma ittaanu jala. Otoon ulaaltuu maaf calluma itta otoon ulaaltuu maaliif calluma jetti maaliif hin faraddu maaliif hin hundeebiftu maaf nu jalaan qabdu waan nuyi keessa jirru nagartaa booji'amni yoo jirra rakkina keessa yoo jirra ati maa calluma itta diinni keenya yeroo isaan nurratti akkas ta'a diinni keenya yeroo isaan qe'ee keenya oonsan rakkina nurra ga'e kana ilaaltee maaf calluma itta jedhu. Rakkina keessa jiru rakkina guddaa keessa jiru rakkina kana keessatti gara waaqayyootti iyyaa calluma maa jettaa'edhaan yeroo tokko jireenya keenya keessatti utuu iyyinuu utuu gaafannuu yeroo waaqayyo calluma jedhu waan waaqayyo hojiirra hin jirre nutti fakkaata. Lakki waaqayyo hojiirra jira. Yeroo waan iyyinee gaafannee iyyinee dadhabnee boonyee dadhabnee wantichi hin jijjiiramne waaqayyo waanuma nu jalaa calluma jedheef waaqayyo waan nu jalaa didee waaqayyo waan nu hin deebifne nutti fakkaata. Kadhati keenya yeroo turu gaaffiin keenya yeroo lafarra harkifamu waan waaqayyo nu jalaa dide waan waaqayyo dhimma keenya hin qabne nutti fakkaata. Lakki obboleettii obboleessa ko ilaa ganama kana dubbii nama akkasiif deebii qaba waaqayyo. Lakki calluma hin jenne waaqayyo waa'ee kee. Waaqayyo waa'ee kee calluma hin jenne maakaataa raadaa nama galooriyaa. Ilaa nam tokko dubbii kana ofirratti dubbadhaa. Waaqayyo waa'ee koo calluma hin jenneedha. Waaqayyo calluma hin jenne waa'ee keenya. Waaqayyo hojiirra jira obbolottoon ko. Yeroon waaqayyo akka yeroo keenyaa miti. Yeroo waaqayyo akka yeroo keenyaa miti. Waaqayyo yeroo qaba. Yeroo ofiisaa qaba waaqayyo. Waaqayyo yeroo ofiisaa qaba. Yeroo manu barbaanne miti waaqayyo kan dhufu. Yeroo ofiisaa qaba waaqayyo. Saayitii mataa isaa qaba waaqayyo. Yeroo isaatti dhufa waaqayyo. Alaazerii hin duune yeroo isaanitti gara Yesuusitti yeroo isaan ergani Alaazeriin beektu. Alaazer Maartaa Maariyaam obboloota isaan. Yeroo Alaazer dhukkubsataa jira yeroo Yesuusitti dhaamsa dhaammatan Yesuus Kiristoos maatii kana wajjin maatii baay'ee walitti siqan maatii baay'ee inni jaallatudha. Maatii baay'ee walitti siqanidha Yesuusii fi warri Maartaa fa'aa warri Maariyaam Alaazer akka maatiitti wajjin jiraachaa turan baay'ee jaallata isaaniin. Jaalala Yesuus isaanii qabu immoo argitaniittu. Gaaficha garuu Alaazeriin dhukkubsata koottu ennaan Yesuus Kiristoos guyyaa 4 booddee dhufe. Erga Alaazer du'ee owwaalame guyyaa 4 erga inni fixe guyyaa 4 booddee dhufe Yesuus. Agartanii waan dhiise fakkaata miti. Waan garaatti jabaate waan isaan dhiise waan garaatti jabaate fakkaata miti. Hin ture. Yeroo turu yeroo inni calluma jedhu yeroo inni deebisuu didu waan waaqayyoo dhimma keenya dhiise nutti fakkaata miti. Lakki obboleetti koo lakki obboleessa koo waaqayyo dhimma kee dhiibne. Waaqayyo si jalaa inni calluma jedheef maaliifi inni waaqayyo calluma yeroo ati gaafatte hin deebifne maaliifi yeroo qaba. Yeroo isaatti dhufa. Yeroo isaatti dhufee deebisa malee yeroo keenyatti miti. Egaa nu maal goonu nu eeguudha. Egaa nu maal goonu nu obsaan turuudha. Egaa nu maal goonu iddoo nu kaa'ee dhaabannee waaqayyoon eeggachuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ilaa kutaan ammanii isinitti maa jiru kuni achi deebi'aa gara Yohaannis boqonnaa 11 argattu. Yohaannis boqonnaa 11 keessa waa'ee isaa beektu waa'ee Gooftaan Yesuus erga inni owwaalamee guyyaa 4 fixee foolii jedhee booddee dhufe. Inni isaan dhaamsa ergatan tureera. Yeroo isaan maali noo dhufu isin asitti ergine ammoo foolii jedheera. Erga du'e iyyuu guyyaa 4 fixeera. Amma akkamitti no dhumeera waa'ee isaa jedhan isaan. Yeroon erga dhume kan dandeetti nama balballi waaqayyoo siif jiraan banama. Maal gochuu yaaddaree otoo siin jedhanii du'aa boollaa kaaftee mataa Laazariin quba fakkaata yeroo dhume deemte Yesuus yaadatamta gooftaa dinqii goote
Yesus gooftaan kuwa fakkaatan yeroo dhume deemtee alaba galadooyyaa mashikraa diyaala sedia yaadatamtam Yesus dinqii goote yeroon erga dhume kan dandeetti nama balballi waaqayyoo siif jiran banamam maal gochuu yaadaree ootu siin jedhanii du'aa boolla kaaftee matala zerini kuwa fakkaatan yeroo dhume deemtee Yesus ko yaadatamta gooftaa dinqii goote. Hallelujah. Hallelujah. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kan gammade afaarfatuudha malee kan sagalee qabu afaarfatu hin jedhu. Kan gammade afaarfatuudha. Hallelujah. Hallelujah. Ni egaa sagaleen isa maal jedhu. Faarfataa miti garuu manuma ta'a waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaadha ni guddaan ergaa isaati. Hallelujah. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan amma ilaa gaafannee yeroo waaqayyo callisu. Alaazariin ikkoo duratti ergan yeroon erga dhume kan dandeetti nama. Erga yeroon isaanii dhume. Gaafatanii erga dadhabanii. Erga isaan kana booddee waa'ee jijjiiramu hin jiru jedhanii yeroo isaatti dhufe Yesuus. Yeroo isaatti dhufe Yesuus. Ilaamee iddoo kee ergaa gabaabaan qaba. Iddoo kee dhiiftee hin deemin. Dadhabdee hin deemin. Obsa dhabdee hin deemin. Yeroo isaatti dhufa gooftaan. Hin dhufa yeroo isaatti mana kee. Hin dhufa yeroo isaatti dhimma kee hin dhufa yeroo isaatti. Dhimma kee dhiise miti hojiirra jira inni. Waan godhu beeka inni. Yeroo qaba inni. Yeroo isaatti dhufa inni. Hin jarjariin nama baay'eetu jarjaree iddoo isaa gadhiise. Nama baay'ee jarjaree iddoo isaa dhiisee deeme. Eebba waaqayyo wajjin wal dhabe. Waaqayyo barbaacha dhufe nama baay'ee dhabe. Hin deemin iddoo keeti. Waaqayyoof galanni guddaadha. Iddoo keeti hin deemin. Haala amma jirtu keessaa teesse. Haala amma jirtu ulfaannaan gaaffiin kee deebii dhabnaan iyyi kee deebii dhabnaan iddoo kee dhiiftee hin deemin. Hin dhufa inni. Inni hin turun dhufa. Inni hin turun dhufa. Inni isa dubbatee amanamaadha. Dubbatee isa sobu miti waaqayyoon keenya. Nan dhufa hidhee isa hafu miti waaqayyoon keenya. Garaan keessan hin raafamin. Anattis amanaa. Abbaa kootti waaqayyotti amanaa. Anattis amanaa. Waaqayyotti amanaa. Anatti amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Dhaqeen isa isiniin qopheessaa. Deebiin gara keessan dhufeen gara ofii kootti isin fudhadhaa. Garaan keessan hin raafamin. Nan dhufa deebi'ee hin dhufa inni. Garaan keessan hin raafamin. Deebi'een dhufe Yohaannis boqonnaa 14 Yesuus takkade garaan keessan hin raafamin jedhee bartootaan. Hin raafaman garaan isaanii. Yesuustu duraa fudhatame ka. Kanaaf garaan isaanii raafama. Raafama garaan isaanii argeetu hin raafaminaa deebi'een dhufa. Hin raafamin nan dhufa jedheera gooftaan. Hin raafamin hin dhufa. Nan dhufa inni jedhee nafu hin dhufa inni. Dhuguma hin dhufa. Hallelujyaa. Nu fudhachuu dhufa. Rakkina amma kee jiru kana kee nu furuu dhufa. Nuuf dhufaatiin Kiristoos furmaata. Nuuf dhufaatiin Kiristoosii gammachuu dhabboloottan kun. Nuuf dhufaatiin Kiristoosii gammachuu hundumaa oliiti. Nuuf dhufaatiin Kiristoos jireenya. Nan dhufa jedhee gooftaatu dhufeensi fudhadha jedhe. Na wajjin jiraattu bara baraan jedhe. Mana qabdu jedhe. Mana qabda jedhe gooftaan. Yes bara baraan goofticha wajjin jiraanna. Nuni lammii warra waaqarraati. Lammii warra waaqarraa. Warra yeroof lafa kanarra jiran malee. Warra kontiraataaf lafa kanarra jiran malee. Warra bara baraan lafa kanarra jiraatan miti nun. Bara baraan Kiristoosii wajjin jiraanna. Bara baraan gooftichaa wajjin jiraanna. Inni akkade nan dhufaan hin turu jedhe. Nan dhufaa. Deebi'een gara ofii kootti isin fudhadha hin raafaminaa jedhe. Sagalee abdiiti sagaleen kun. Kan abdii kana himeef abdiin kiristaana isa kana. Abdiin nuyi qabnus kana obboloottan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroo waaqayyootti malee hin ta'u.